sabako setu gabasa OMN. Guyyoo Waarii Abbaa Jirmaa jedhama. Abrahaam Birruunaaji. Anis Caaltuu Taffuuti. Hundeeffama waggaa torbeessa OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan geessan. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN ilma sabaati. Qabsaawaa Oromooti. Sagalee ummatichaati. Kanaaf waggoottan lamaan darban gaafa biyya keessa turetti. Miidiyaalee 40 ol biyya Itoophiyaa keessa jiran dhugaa Oromoo dhoksuuf yaala wal'aansa wal qabuun dhugaa sabaatiif qabsaan. Aadaa siyaasaa fi dinagdee Oromoo calaqqisiisuun gamattis Haqaa fi walqixxummaa uummattoota Itoophiyaatiif hojjechaa turuusaa hundatu ragaa ba'a. Maarree OMN hanuma diinitti baay'isuun gaazexeessitoonni keenya hedduun hidhamanii gariin isaanii rakkoo jajjabduudhaaf saaxilaman. Qabeenyi OMN horii uummataatiin bitame saamame. Namni waaqaan jiru walirra hin jiru jedhama mitiire. Wal'aansoo hundumaa damdamachuudhaan OMN waggaa torbaffaasaa kabajachaa jira. Nutis dandeettii fi ogummaa qabnuun uummata keenya tajaajiluuf dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan addunyaatti agarsiisuuf murannoo addaatiin deebinee jira. Dhugaa qabna. Dhugaaf hojjanna. Ni milkoomna. OMN Afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN rakkoo sabakoo setu gabaasa OMN.